badhaasonaaf naaf folchaasiniin jedha. Wanni guddaan isin dubbachuu barbaadee jedhee kiibxata kana jechuudha. Keessattuu uummata Oromoo kan magaalaa Minisootaa keessa jiru Amaanii Badhaasoo kaakasii irratti filannoo sagalee keessa waan barbaaduu fi wanna sana gadi jabeessee isinitti dubbachuu barbaadeetiin uummanni Oromoo community adda addaa dhaabbileen adda addaa kan magaalaa kan state Minisootaa keessa jirtan akkasii duuba hirmaattan quban qabaa warri hirmaanne illee historical mistake dha akka hirmaattanii jedhee isin afeeruu barbaadeetiin achumaan immoo maalitti jirrallee ka jiru xiqqoo nan tuttuqaa kan jedhu yaada qaba jechuudha. Gargaree anarraallee gargar waan fagaannee jirruuf xiqqoo sanillee tuttuqee jedha. Sandura immoo ka jechuu barbaadu weelluu babbareedaa kabaasaa jiran akka Shukrii ijoollee teenya hundiyyuu kabaasaa jirtan qabsoo uummata Oromoo kanaa fi aadaa fi eenyummaa Oromoo kana irratti gumaacha guddaa warra godhaa jirtan akka Masarrat Dhaabaa ka sirbitootaa fi nama uummata sagalee uummata Oromoof ta'aa ture ka duuba dhaabatee akkasumas immoo hidhamtoota hidhaa keessaa baatanii kara biyya keessanii deddeemtanii maatii jajjabeessitanii walirra jajjabeessaa jirtan Oromummaa keenya ka jajjabeessaa jirtan diina Oromoo fi uummata Oromoo warra jibbuuf ammoo ka dhukkubatti taatanii galatoomaa isin jechuu barbaada yeroo baay'ee waan hin kasabnee fi isin argaa jira akka nam tokkotti hedduu galatoomaa jechuu barbaadeetiin isa irratti. Gadi qabee garuu saniin dura xiqqoo waan dubbadhee jiru challenge fi opportunity Oromoon yeroo kana keessatti qabdu irratti haa dubbannudha. Challenge irraan jalqabee jira opportunity guddaa waan ta'eef atleast xiqqoo muraasa tuqa jedheetiin. Challenge uummanni Oromoo yeroo kana keessatti jiru keessa olaallee jennu of course namni keenya bakka marratti ammoo dhaga'uu jirtanii argaa jirtan Wallagga irratti waan deemaa jiru jechuudha. Hedduu waan garaa nama raasu jechuudha. Kun ammoo kan namni keenya dubbataa hin jirre ka argaarra hin jirre duguugaa sanyii uummata Walloo irratti ta'aa jiru jechuudha. Walloo hin beektan namni keenya hundinuyyuu harka diinaa hedduu jirti. At least Wallagga Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa jirti. Uummata Oromootiin mootummaa Oromoo haatullee haa ta'u mootummaa kana jala jirti. Harka diinaa hedduu ka jiru ka duguugaan sanyii irratti ta'aa jiru kan nam tokko irraa dubbataa hin jirre dhumiitii uummata Wallooti. Gadda akkuma beektanii yennaa naannoon sun bilisoomte jedhee uummanni keenya gammadee lafaa ol ka'ee jedhee har'a akka waggaa hedduudhaaf akkan kaanetti nama keenya Walloo irratti duguugaa jiran jechuudha. So suni baan nama baddisiisu jechuudha. Challenging biraan Oromoo keessatti kan argee jedhee fake news otoo rakkoo hedduu qabnu otoo dhugaan teenya dhiigni keenya lafarratti dhangala'ee jiru kijiba dadhabnee yaabbu. Kijiba dadhabnee namni keenya nama keenya hunda jedhaan jiru fake news uummata Oromoo keessa jira. Suni ammoo nu burjaajessee rakkoo uummata Oromootti uumee jira. Rakkoo diinatti illee uumee jira. Diinamti warri nu qarqaaruu danda'u because fake news baatee jira. Waan raajisanii ta'u namoonni gariin amma fakkeenyaaf akka dhaaba ollaa irra dalaguun hin beektan namoonni baay'inni keessan. Naaf folchame. Ifama. Amma fakkeenyaaf akka ollaa dalagaa jiru hin beektan nama 20 ol tochirra dalagaa jechuudha wanta Oromoo kana irratti. Halkanii guyyaa waliin dalagna jechuudha. Oromoo qofaa miti. Oromoo community adda addaatu jira qabsoo Oromoo kana irratti gumaachaa jiru. Akkasumas fakkeenyaaf waraanuma uummata keenya ijoollee bosona Oromiyaa keessatti naannoo adda addaa keessatti qabsoo uummata Oromootiif du'aa jirtu. Ka gaafa tokko Oromoof dubbatu ka gaafa oofa isaa ka gaafa hojii hin qabne maatii isaa guddifatee jedhu fi ka gaafa dalagu kun qixa bakka argannaa jira qixa waliin dubbannaa jira. Yookiin ammoo akkuma kun dalagee kunillee dalagni isaa qixxee ta'ee jira. Yookiin ammoo waa'ee fake news isinitti barbaade. Yookiin ammoo nama waggaa dabre du'e miidhaa adda addaa ka ta'e kana keessatti kasanii mul'isee jedha. Fake news itti guddate burjaajinsa hedduutu jira. Namni tokko yoo du'e nama 9 du'e jedhan.
namni mootummaan kun nama 99 ajjeesaa jira hin beeka. Fake news irraa of dhiisuu qabna, eeggachuu qabna. Information keenya keessaa bakka dhufurraa beekuu qabna. Kun immoo gandummaaf of course amantiidha waan adda addaatiin qoodan jechuudha. Nama keenya ganda keenya ta'eef yookiin amantii keenya ta'eef sagaagaltuu mara harkarra qabnee jenna. Hattuu kijibduu in fact kana ummata keenya gurgurtee jette mara harka irra qabnee jenna jechuudha. Kaambaa yoo ta'u ammoo kanama biraa yoo ta'u badii inni tokko mul'ise dogongora inni tokko uume ammoo harka kaanaa jechuudha. Dogongora uume yookiin beekeellee uumuu danda'a harka dhiqannee kaanee gosa guutuu arrabsuuf kaanaa jechuudha. Challenge uummata Oromoo keessa jiru jechuu barbaadeetiin. Kunniin rakkoo Oromooti. Opportunity Oromoo irratti waan dubbadhee jedhe gabaabseetiin irra gaggabaabseen darbeen jedha. Opportunity uummata Oromoo irra jiru dhiyeenya kana argitanii jirtan nama fakkeenyaaf EBS natti fakkaate EBC jedhee barreessee jalqaba irratti ijoollee Oromoo naannoo Finfinnee jirtu daa'imman dubbisee jedhe. Walli jirri sirbitu afaan jirri dubbattu maqaan jira. Hammam ijoolleen teenya jenereeshinii dhuftu tunniin talafaa dhufaa jirtu. Taqabsoo maal akka ta'eyyuu hin beekne tareef harma haadhaarraa guute waa'ee Oromummaaf gubataa jirti. Hangam ceenee jira laala. Hangam lee ta'u otoo balaan fe'ee dhufee qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Anaafi yookiin isaafi miti. Dhaaba kanaafi yoo dhaaba kanaafi miti. Qabsoon Oromoo yookiin waraanaafi miti. Qabsoon Oromoof duba deebi'uu hin dandeettu. Ijoolleen teenya dammaqiinsi Oromummaan it is climax irra jirti. Uummanni Oromoo yoo agartanii gadda torbe madabra keessa ortodoksiin amantaa fi geggeeffatanii turan. Oromummaan akkamitti bakka hedduu calaqqisee jira. Waggaa 5 hadhaa waggaa 10 waggaa 20 hadhaa agartanii jirtanii kun akka iskoodee amantaan kun akka iskoodee Oromummaa hedduu keenya hin jirtu turte. Warri Oromummaa irratti safuu dalagu maqaa amantii afaboo kaa'atee sheeka yookiin paasterii of fakkeessee mana qabsoo mana waaqaa keessatti ka Oromummaan dubban hadhaa afaan jiraa qabanii jiran. Yaa gariin badii adda addaa hojii sagaagaltummaa dalaganiitiin afaan qabamani. Harki guddaan ka afaan jiraa qabamani Oromummaan akka bishaan danfee dhahee waan ol dhufaa jirtuuf Oromummaa dhaabuu hin danda'an saniif afaan qabatanii jiran. Tokkummaan kenna amantaa musliimas ta'ee kiristaanas ta'ee tokkummaan kenna. Calanqisee dhufee Oromoon waaqeffataan Oromoon musliimaan Oromoon kiristaanaa harka waliin dhaabbatanii kaduuba taa'ee jedhullee masoodhaa fi diina keenyaaf galtuu nu keessa jirtuufillee akka jarrafaan cuqqaalatti gootee jirti. Oromoon baay'ee dagaagdee jirti. Amma fakkeenyaaf kabraa irratti fudhadhaa. Gadda jiruu jalqabaatiin natti fakkaata dogongoruu baay'ina sirreessuu dandeenye tokko mantii irratti USAID'n Oromiyaadhaaf jedheetiin mallaqa Biri Itoophiyaatiin miliyoona 10.2 biliyoona kaa'een jedhe Oromiyaa exclusively. I think Firaansillee akkasumatti qabeenya kanatti. Biyyoonni addunyaa hedduun amma Oromoo bartee jirti. Oromoo in fact karaan nagahaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa. Karaan nagahaa ka Itoophiyaa Oromiyaa keessa baasa. Oromoo hangas dammaqxee ka amma ijoollee dhiisaatiin addunyaanuu agartee nagahaaf tasgabbii fiduuf Oromiyaa keessa baasa karaan sun. Kanaafuu dammaqinni kenna bilisummaan kenna tokkummaan kenna hammam akka jabaate opportunity list magachuu barbaadee jira. Kara biraatiin immoo wanta na gammachiisu keessaa ka biraa olaallee jenne aayyoo Oromoo abboo Oromoo boochisaa qotee bulaarraa saamaa biyya alaa kanatti ammoo hojii lama nam dalagurraa mallaqa fudhataa Oromoo boochisaa hattuun asiin sii lola. Asin kana sii godha, asin kana sii godha, advocacy sii godha maal jedhee uummata Oromoo irraa fudhachuu yeroo baay'ee hin danda'u. Oromoon dammaqee jira. Kanaafiyyuu Oromoon iyyuu ka godhuu opportunity inni qabu keessaa kana nam tokko waan tokko yoo fuudhee Oromoon gaafachuu danda'uu qaba. Namni fuudhee sun ammoo yoo hin deebisne anas ta'ee abbaa fe'een taa'e. Anas ta'ee dhaaba biraas maan taa'e. Dhaaba afaa'os abaa'os maan taa'e. Uummata Oromoo irra deemee kadhata uummata Oromoo irra kadhannee gaaffii uummata Oromoo yoo kan deebisne taate si galee akka waan boollaa si galee mallaqa achumatti boolla gurraatti hin guuttu miti ma boolli gurraatti akkasuma akka hin taane qabsoon kenna uummanni kenna carraa qaba. Kana keessatti ammoo community keessatti because bakka baay'ee nu bartiinu community irra gurree jenna. Nuti amma community 50 jenna 50 olii wajjin haasaa qabna. Community 50 ta'uu xiqqaate mallaqa nu kennee jira kanneen irra. Warroota kanniinii fi dalagaan kenna qabxii taamtatti dabree jedha wantummaan nu godhaa jirru dadhabbiin kenna
mul'ataa hin jiru Oromoo fi ifin addunyaa keessattuu addunyaa maal akka ta'e hin beekne Oromoo keessatti hojii nu hojjennu hagguma waggaan haga harawa seene kun ji'a kan haga dhufe jechuudha. Oofisa sagalii wal geenye xiqqaate jedhe dhimma ollaarratti asitti fidu otoo hin ta'in fakkii masinitti barbaadeetiin oofisa sagalii wajji wal kennee jira. Seenatarii lama xalayaa barreessee jira. Seenatari lamatu barreessee jedhee peejii keenya irratti poosti goonee jira. Takka ammoo amma hopefully tokko ammoo Minnesota irraa torbee kan hin baasa akka jedhu abdii qabna jechuudha. Oofisni nuti waa'ee Oromootiif wal gahaa hin jirre keessattuu Ameerikaa keessatti hin jiru. Minnesotas ta'e Washington DC yeroo baay'ee Minnesota Washington DC maaf dubbadhaa Minnesota illee Washington DC illee warra dhimma biyya alaa irra laalutu achi keessa irra jira jechuudha. Oofisota kanneen ji'a irraan every month update kennaaf every other month ammoo xiqqaate waliin teenye rakkoo irra deemaa jiru. Maaltu gaariidha maaltu ajir barsiisaa jira jechuudha. Advocacy jechuun gaafa sanbata isinii galee sanbata wal gahanii ta'anii sa'a tokko sa'a lama sa'a sadii mari'atanii bakka ji'a dhufutti xalaa tokko baasuun sun advocacy miti. Advocacy jechuun gaafa hojii hin qabne yookiin gaafa retirement ta'an si galee dulloomanii hojii dhabanii gaafa jedhan yookiin ammoo gaafa fedhiin namatti tole gaafa akkasii miti advocacy jechuun. Advocacy jechuun saayinsiidha. Advocacy jechuun ganamaa galgala wixata haaga xiqqaa haaga jimaataa wanni kanarra dalagu jechuudha. Akkuma jiru 90% olii wanti nu goonu keessaan dubbatamee jira. Wanni asirratti amma kaasee dubbadhaa jiruuf namni baay'een quba waan hin qabneef maacha dhistanii maaltu jiraatanii keessaan kan gaafatanillee dhabamiinsa kennaafillee akkuma gurra isin butu waan barbaaduuf jechuudha. Every day waggaa kana aga seenichaa kana kanatti oofisa sagaliitii wal geenya isiniin jedhe sanatoota lamatu barreessa jedhe oofisni soota tokko torbee kana keessa hin baasa akka jedhu yaada qabna. Kabiraallee akka waliin daldalagaa jirutu jira jechuudha. Akka jirri naashinaal daayaloogii amma deemaa jiru kana even though positive gaariitti fudhannee because mariin hadhas ta'e borus ta'e abiyyi humnaan buqqa'ee abiyyi aangoorra taa'ee naashinaal daayiloogiin waan hin hafne uummanni haasa'uu qaba. Akka Oromootti illee haasa'uu qabna. Kan ammoo isinitti dabree miidiyaa irratti illee isinitti dubbannee jira. Anillee isin dubbadhee jira jechuudha. Akka Oromootti iyyuu naashinaal daayiloogiin barbaachisa jechuudha. Because dhaabboleen keenya dhaabboleen politikaa especially politikaa ajandaa warri qabu warri politikaa irra jiru dhaabboleen abaa'oo kafaa'u jechuun uummata kan Oromoo walitti fiddeetiin maal yaaddii fi viizhiniin jarri Oromoof qabdu maal fakkaata? Uummanni Oromoo gaafatuu qaba. Uummanni Oromoo qeequu qaba. Uummanni Oromoo itti eda'ee coomsuu qaba yaada sana. Ofii jaraati achi taa'aniiti wanta akka namatti himanii kabiraa yoo dubbatte ammoo miila jalaa dhahan. Wanta gaddiinsa Oromoo keessatti kan argu jijjiiram tokko waa namni fidee jedhee yookiin tokko guriin gareen tokko fidee jedhe wal harkisu miila jalaa harkisu walitti naafu maaf inni dura mul'ate maaf inni dhageetti argate maaf inni qabeenya argate maaf inni beekamtii argate kan jedhu wal jaraa saamuu kana xiqqoo wal keessa jira. Akka kun hin taane uummanni Oromoo yoo dhaabni abaa'oo yoo kafaa'oo yoo gaaffii uummata Oromoo kan deebisu hin taane warri kun nuuf hin ta'u jechuudha. Eenyuyyuu haan ta'u Oromoon dikteetarii tokko buusee tokko achi kaa'uuf miti. Ka Oromoos ta'ee dhabaatees rakkoo kennaa miti. Biraan dhaabbannu jechuudha. Carraa kana ta'ee uummata Oromoo bakka buunee addunyaa wajjin dubbannu wanti nuyi dimokiraasiidhaaf dubbataa jirra. Biyya teenya ofiin bulchuuf dubbataa jirra. Biyya san keessatti impaayar san keessatti sagalee dhabnee duune waan taaneef dubbataa jirra. Kana ammoo uummanni Oromoo warri dhageeffataa jirtan jechuudha. Ammayyuu amma warri dhageeffataa jirtan borullee ka dhageeffatuuf deemaa jirtanii. Ani ji'a kana keessa maal dalagee dhaabni an keessa jiru communitiin an keessa jiru ji'a kana keessa maal dalagee advocacy dalaguun qabdu in fact advocacy akkuma isiniin jedhe biyya Ameerikaa kanarratti konfidensiidhaan waa'ee Oromoo ka dhagahaa jiru beekaan irra darbanii jedhan beekaan waan adda addaa go'an jechuudha. Konfidensi qabna so wantummaan uummata Oromoof goone iyyuu tokko keessa waa hedduu goonee jira. Duubaan wanni san mul'achuu hin dandeenye bara 22 wanti fookasiin tokkotti qabnu akkamitti addunyaan illee dhageetti akkamitti uummanni Oromoo illee wanni dalagamaa jiru kana warqii dalagamaa jiru kana keessa akkamitti argee jira. So as deebinee community keessa yoo jiran dhaabbilee adda addaa keessa jiran ji'a waggaan haarawaa seene kun maal dalagne xalayaa eessatti barreessine oofisa kam dubbisne walgahii kaawwatu barbaadu suni warra qabsoo Oromootiif diina jireenyuu rakkoodha gariin jalaa jedhee ilaalee jala akka yaada kiyyaatti because burjaaja'iinsa uumanii jechuudha. Kana jechuun kiyyaa ammoo warri kun godhuu haa dhaabuu jechuu kiyyaa no namni martimuu akka akaaheen haammatee jedha kana beekuu qabna jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo kaasitti dhageeffataa jirtan gaafachuu qabdan
communitiin keenya maal godhee qabsoo kana keessatti hirmaannaa godhe isiin inni ani maal godhee ani ka dhageeffataa jirtan peeji ma sheer gootan kanayyuu peeji sheeriin godhuun duratti maaf sheer godhaa maaf namni biraa dhagahuu qaba jettanii ilaaluu qabdan. Ija dunuunfannee diinni ka barbaadu nu ija dunuunfannee gandaan amantaa wal qoonneeti ani kiyya sheer godhaa akillee isa sheer godhee jechuudha. Akkasan barbaadee jira san cabsinee akka jennuu fi hirmaannaan keessan hedduu barbaachisaadha. Warroota godhaa jiru ammoo warroota godhaa jiru hedduu kan isinitti dhaammadhee jiru warroota godhaa jiru kanneen qarqaaru qabdan jala deemtanii itti hirmaachuu qabdan qabsoo kanallee jechuudha. Amma yeroo baay'ee waa'ee gadi baasee rakkoo Oromiyaa irra jiru keessattuu Wallaggaaf Walloo keessatti ammoo keessattuu akka Walloo ummata lakkoofsaan baay'ee waan hin taaneef uummanni sun diina hedduurra waan jiranii fi wanni Walloo irratti ta'aa jiru Oromoo keessatti dhagahamaa hin jiru. Itoophiyaa keessatti of course dhagahamaa hin jiru. Mootummaan harkaa qabu mootummaa nafxanyaa kana jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee warasanii dhagahamaa hin jiru. Biyya alaa kanatti yoo deemne yeroo baay'ee waa'ee warra Yemen dubbadhee jedha. Waa'ee ijoollee Yemen yeroo hedduu xalaa adda addaa barreessinee ijoolleellee keessaan kan gahaa jiru jechuudha. Intarneetiin keessan stabilii waan hin taanee fi isii wajji haasa'uun rakkanneetiin garuu karaa arafaatiin waa hedduu godhaa jirra. Ijoolleen ibidda ji'a tokko torbaaniin booda jechuudha maarchii torbatti ibidda nama 500 ol ibidda tuunteen boombii nama 500 ol gubee jedhe san keessa ijoolleen lamaa gadhaa mana hakimaa keessa jirti. Dawaa peenkiilarii madhabdee jirti. Hangam kennatu irraafannee yookiin yaadanna. Yeroo baay'ee waan kana hin barreessina. Waa hedduu waan bareedaa kwaalitii isaa ka'ee ollaan hin baasaa jira. Garuu hammam keessa isin gahaa akka jiru ani hin beeku san fooloo godha. Pointiin an jedhu isin barbaadee jiru. Wanni bakka faayidaa itti qabna bakka haasaan keenya barruun keenya waa irra dhaqqaba waa irra bu'aa jennee itti amanu bakka kanneen godhaa jirra jechuudha. Rakkoon Oromoo keessa jiru rakkoo guddaadha. Rakkoo kana mara wal gahuu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu bakka bu'aa guddaa maaksimaam argachuu dandeenyu bakka sanarratti darbinaa jechuudha. Noveembarii Janaarii keessatti beela Baalee irra jiru beela Boorana keessa jiru USAID dha WFP dha. International Red Cross ida dhaaba kana jahati yeroo lama barreessinee jirra. Wanna akkana godhaa jirra. Hedduu waa'ee baqattoota walitti qabatee Keenyas ta'ee Yemen ta'ee akkasumas barreessina. Saawudii irraan dubbanne Saawudii asiin dura baay'ee barreessinee jira. Because rakkoon Saawudii mootummatu didee waan jedhee fi saniif irra dabree jedhe. Garuu uummanni keenya kan dubbataa jirtan waan gaariidha itti fufaa isiniin jedha. Keenyarraa akkuma isaan dubbadhaa jira jechuudha. Anyway, dhumarratti kan dubbachuu barbaadee jedhee warra nageeffataa jirtanii iftaan kibxata jechuudha. Minnesota warra jiraatan uummanni Oromoo districtii peejii jalatti illee maxxansinee jirra. Peejii Amaanee for Congress kan jettu irratti illee maxxansinee jirta jechuudha. I hope warri na dhageeffattan namoota 100 wayii kan jirtan as keessa nama keenya kan Minnesota galu yookiin dhaaba qabaattanii dhaabaan kan deemaa jiraattan yeroo kana keessatti mucayyootan endorse yoo kan goone taate akkamitti uummata Oromoof dhaabbanneetiin Oromoof dubbanna jenna. Nam tokko komantii barreesseetiin Oromummaa fi Amaanee maa walitti hidhaa akka jedhu akkas garas galcha dubba. Maal isinitti fakkaate? First of all Amaaneen qabsooftuu akka taate umrii dargaggummaa isitti amallee dargaggummaa mul'istee jirti. Nationalistiidha. Qabsoo Oromoo kana gara tokko qofaan kan gumaachitu miti. Weellistoota maaf jala deemneetiin jaallannee jenna. Qabsoo Oromoo kana nuuf hiniinsaa jedhanii jechuudha isin galee. Qabsoo Oromoo kara weelluutiin warra bosona jirru maaf mallaqa kennatti kenna. Maaliif hamilee jara tola maafi jarri kun shororkeessitoota miti warra biyya bilisoomsu jennee dubbanna. Because qabsoo Oromootiif dubbataa jira. Maaliif uummanni Oromoo kumaatamaanii ollatti mallaqa kennee jedhe. Because qabsoo Oromoo kana finiinsaa waan jiruufi akkasuma waan ta'eefi mucayyoon tuni isteeta Minnesota keessatti yeroo jalqabaatii fi Oromoo dhalattuu Oromoo taate kan immoo dhalattuu biyya kanaaf hin ta'in dhalattuu Oromiyaa taateetiin qabsoo Oromoo ammoo waraqaarraa kan dubbiste yookiin kan dhageette tuntee ofii isiitii keessa jiraattee maatiin isii keessatti kan hidhamanii madaahanii gubattee waan argitee jirtuuf qabsoo kana ammoo akkuma ilaanuma uummata Somaaliitiif dubbattu even publicly illee haa dubbachuu dhabaatu keessatti gootu isiin sagalee kana. Kanaafiyyuu kana beektanii koominitiin keenya Minnesota akka jiru dhaabboleen Oromoo kan Minnesota keessa jiru waldaan churchii masgiinni Oromoo achi keessa jiru I hope churchiin keenya keessa churchii gara 5 jaatu jira na fakkaate Minnesota illee odoo goruu baadhee DC dha walitti yoo mahuu baadhee churchoonni kunniin martinu
ummatoota keenya ummata Oromoo qofatu hin ta'in hiriyoota ilmaan Oromoo kanneen gaafatanii akka mucayyoo kanaa voot godhanis ni barbaachisa. Because gaafi si achi kennee jenne gaafii hedduu gaafannee jenna. Waa hedduu sirreessitee jette waa hedduu gootee jette jechuudha. Kanaafuu dalagaa keenya kan hin as bahee fi wanni guddaan tokko kan isin yaadachiisuu fi hoo already early baalatii ergitanii jirtan bareedaadha. Yoo erguu baatanii of Oromummaadhaaf waan dubbattee mucayyoon sun sabboonummaa waan qabduuf maali maqaa Oromoo ta'ee fi meeqa kamii didhuu meeqa qarqarra jenna maqaa Oromootiin kana gadu meeqatu jira qabsoo Oromoo waggaa 40 waggaa 50 kana keessatti meeqatu maqaa Oromootiin nagadeetiin uummanni keenya umrii isaatti fixee itti du'ee jira maqaa qabsoo kana meeqatu Oromoo paartii adda addaa keessa seeneetiin achi keessatti mootummaa harka galfateetiin mootummaa nyaachisee jedhe. Beekaa cadhise malee qabsoo Oromoo rakkoommaan guddaan tokko qabsoo Oromoo kana keessa jiru keessa dhugaa dubbachuu hin dandeenye. Meeqa qabsi nyaachistee jette qabsaa maa sunni maneedhaa keessa jira hadhalli qabsaa meeqa tokko keessa jira. Maa waggaa 20 qabsoo kana keessa waraana keessa ture hadha PP keessatti galee hin jenne meeqatu akka isaa kan waraana keessaa bahee achitti hin galiin qabsoo Oromoo keessa jira. Kanneen sunniin dil'uudha isin galee warroota saniin fi Oromoon gabbalaa ture mucayyoo sanaaf ammoo dargaggeetti lafaa dhuftu dirqama. Dhaamsi isin dhaamanii jiru Oromoo keessatti dhugaan bakka dhabdee jette. Wanni isin godhuu qabdanii warri dhageeffatan kuni because the majority Ingiliffaan maal jedhama the silence majority garbi jettanii hin socho'u akka garbi achuma ta'a xiqqishuma ol ka'eetiin bishaan bobbeenootti gootu jechuudha. Akka garbaati Oromoon kun dhugaa otoo beeku achumatti cadhisee jira. Garuu gariin ammoo sabboonaaf godhee kalee diina keessa ka qabsoo Oromoo kalee gaaf tokko dubbatee hin beene Itoophiyaa jechuun beektan naaftanya Oromoo keessa jiran tarree guddaan harka 50 ol Itoophiyaa Oromoodha. Itoophiyaa jiraachisaa bahee Itoophiyaa qabsoo Oromoo keessatti tolchiisaa baheetiin hadha ammoo as bahee sabboonaaf godha. Sabboonaaf godhee si'ii umrii kan kee qabsoo kanatti fixxee jette si gaafatee jira. Kun ammoo isaa Oromoo gandaan qoodee yakka godhu. Isaa Oromoo basaastuu mootummaa ta'ee dalagaa ka bahee qabsoo kanarra taa'ee beekumaa cadhisanii jiran gandi isaanii waan ta'eef jechuudha. Meeqami amantaa uffateetiin insalaachisa jedhee paasterii asitti waasii hima jedheetiin qabsoo Oromoo hacuucee qabeetiin warra jala deemnu amantaa kanneen jala warra deemnu gaafachuu hin dandeenye. Wanni rakkoon ta'ee ka balleessi otoo hin ta'in ka himatamu Oromoo keessatti ka dubbatetu himatamee jira. Ka saaxila dhugaa baasetu himatamee jira. Sagaagaltuun bakka qabdi. Ka sagaagalummaa isaa baase ammoo hin himatamee jira. Sun sirrii miti. Maa dubbattee jechuun because ani tokkoffaa biyya bilisaa keessa jira. Ifi Oromiyaa keessa illee jedhe. Hin du'a malee bilisaan dubbadhee jira. Yoo dhugaa kana baasuu kan hin dandeenye Oromoo isin ammoo warroonni dhageeffataa jirtan cadhisanii dhageeffatanii bira yoo ka dabartan taate masgiida yookiin charchii salaata paasterii hojii sagaagaltummaa irratti deemaa jiru agartan. Akkamitti inni isin salaachisee jira. Akkamitti gantuun qabsoo Oromoo keessatti ijoollee Oromoo meeqa hiisiste meeqa ajjeesiste sabboonaa taate gara maraan argatte akkamitti bilisoomna because dhugaa qabdanii irra teettan. Kanaaf iyyuu dubbachuu qabdan yoo isin hin dubbatin akkuma agartan namaatiin bara kanaa ji'a kana 7 kana keessatti yeroo lamaa si bahee jira. Karoorri keenya keessaan dalaguu barbaanna. Karoorri keenya dalagaan keenya akka mul'isu barbaanna jedhan. Amma waraana foot soldier waraana lukaa jedhanii miti waraana lukaa isini warri social media irra jirtan. Warroota sagaagalummaas ta'ee biku sagaagalummaa kan dubbadhuuf because namni nama salaachisu tokko hojii akkasii irratti bobba'uu qabu. Eega hojii akkasii irratti bobba'uu qabee bakki isaa bakka biraatiin malte malee bakka sanii ni miti. Warri qabsoo Oromoo keessatti ammoo waggaa 20-30 qabsoo sun keessa taa'eetiin qabsoon sun ammoo garmaan gahuu gadhabdee jettee hojiin sun keessaa bahuu qabda because hojiin sun siimi maltu. Kana aniin godhaa jiraa miti namni qabsoo Oromootiif gaaf tokko muka keessa bulee galata uummata Oromoo irraa qaba. San shakkii hin qabu. Garuu qabsoo Oromoo keessatti wal makatu jira wal bajajjiree jira. Hin haaffatu guddatee jira. Ana malee anatu sii beeka jira. In godhini karaan nagaa isin baasu yoo ati dubbattee jettee akka waan ati diina kana irratti goote. Warroonni akkasii nama miidhu sun uummanni dhageettanii bira dabartan koomentii isaanii sheer gootan sun rakkoon isin bira jechuudha. Rakkoon guddaan isin bira jechuudha. Maaf otoo agartan nama yakka godhaa jiru hamaa otoo godhaa jiru nama uummata keenya fuudhee qabritti hin galaa jiru otoo agartan otoo akka godhaa hin jirtan. As duba deebinee ammoo garaan isin gubatee jira. Maal bilisummaa ta'e because gaafa nan shirri keessa jirtu isin hin dubbanne.
ganda keessa waan ta'aniif cal'istanii jettan. Amantaa keessan keessa waan jiruuf hin cal'istanii jettan. Uummanni Oromoo harki 98 amantaa kana keessa jira. Qabsoon Oromoo achi keessaa iyyuu yoo hin jalqabin hin ulfaata. Bilisoomne jechuun kiyyaa miti bilisoomne maa rabbirraa fa'aatu guddataa jira kaa. Obsaa fa'aatu guddataa jira. Ijoollee lafaa dhufaa jirtu jedha. Maa addunyaan karaa nageenya Itoophiyaa kan dhufu Oromiyaa keessa akka jiru galeefii jirra itti himnee jirra. Maybe isin afutti bahuu haadha baannu malee every day wixata haga jimaataatti dalagaa kan dalagaa jirra jechuudha. Kun ammoo gahaa miti. Wanni isinitti himuu fi isin beektaniitiin qabsoo kana keessatti dhaabni kiyya maal dalagee dhaaba kiyya si galee dhaaba keessan evaluate yoo kan goone ofii achuma aanguma taa'ee dhaaba meetta maqaa fi dhaaba tokko nama tokkotu dhaaba tokko qaba wanta akka hin dalagu gaafa ol gahii ka'ee dhaaba 99 ol gahee jedha. Garana haa deemnu deemuu hin danda'u achitti si qabee akka deemni si hidhee oogga jechuudha. Uummanni Oromoo dhaabbilee san gaafatuu qaba. Maali dhaab kafaa maanta maa baa'uun taa'e dhaabbuun fe'ee jiru wata gaafatu qaba. Qabsoo Oromoo kana keessatti yoo achi qabsoo kan Oromoo kan achi keensiisne jaal maqaa fi dhaaba kana qabatee ganda ofiitiin ijaarratee koloo ofiitiin ijaarratee yookiin qabaatan ijaarratee dhaaba maqamaaf jira maqamaaf walgahii irratti dhufan maqa 99 qaban jechuudha. Akka ittiin deemsisan jechuudha. Uummanni Oromoo kanneen kana keessatti gaheen keessan guddaadha. Dhiiroo manuma teettanii seera teettaniitiin garaa isin gubata. No. Nama isiniif dalagu nama isiniif dubbatu dhaaba isiniif dalagaatu dhaaba lammoo maqaaf jiru miti. Jijjiirra kalee as ture boroo ammoo xiqqoo ganoo ga'e iftaana ganoo ga'e. Kalee eessa turree kalee uummanni Oromoo sagalee qabaa hadha sagalee hin qabu. Jijjiirraan sun yoo jiraate jala deemee jedhe afaan qofaan miti. Warroonni hojii hamaa dalagan warroota nama arrabsan. Maaliif jirri dhageettii guddaa argatanii warroonni qabsoo Oromoo irratti deemaa jiran dhageettii xiqqaa argatanii jedhama. Kanaafiyyuu mee ilaala miidiyaan warra naaftanyootaa 100 ilaala guyyaa tokkotti. Media keenya nama 10 ilaalee jedha. Baay'inni uummata Oromoo yoo xiqqaate parsantii walakkaa miiliyoona 60 jenna Oromoo yoo xiqqaate miiliyoona 60 Oromoo. Akkamitti miiliyoona 60 waan biraa yoo hafee jedhee dhaqaatii page san share godha. Dhaqaatii hin dhageeffatinaayyuu akka sagaleen isaa ol ka'uuf jechuudha. Because dirreen kun dirree maarketiidha. Uummanni Oromoo walirraa bituu, walirraa nyaachuu, wal bira dhaabachuu, wal faana hiriiruu qaba jechuudha. Jijjiirama amma dhufee jedhee hidhamtoota hiikamte kana jechuudha. Hiikamte kana illee fudhate jechuudha. Maaf because wanna tokkoffaa jennee dhiibaa turre wanna kana jechuudha. Jarri baatee bilisummaa argatte absolutely not. Mana hidhaa kaan mana hidhaa xiqqaa akkuma isin jettan mana hidhaa xiqqaa guddatti bahanii jiranii jechuudha. Mana hidhaa keessa jiran. Kan uummanni mateenneetumaan ilaalla no qabsoo kana keessatti hundi keenya ganda keenya bilisoomsisuu qabna. Because achitti yoo tokko si bilisoomsee dhufe asitti dhufee si gabbarsiisuuf waan deemuuf jechuudha. Uummanni Oromoo kijiba warra agartan ammoo kijiba bira darbinaa isin jedha hagana eeressuu yaadan qabu hedduu galatooma warra Minisootaa jirtanii abdiin qaba.